نجمدن جنة أبدنو يانو ربي سبحانه وتعالى الرجودن هجيتنا خيستي ربي جالتشي سورة ربي أكمل نور جمد جنة أبدي كمنا إسني لي ربي نخرطنا خيستو جا أبليان خيسدين خنافلي ربي كخرطن أكسما أرانتنا سجنتان إمتون هاوي سني جوار محمد إسيك أبني gara sagantaa cimtutti seenuuf deemna. Namni baay'inaan irratti argamee waan kanarraa akka qooda fudhatu antum shuhadaa'ullahi fil ard isin ragoowwan rabbiiti. Ragoolee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tana keessatti isin godhateerraa waan taataniif addunyattis ragaa akka baataniif akhirattis akka ragaa baataniif obboleetii teenya guyyaa arraan tanaa gara gartee maatii miseensa gartee keessan tahuudhaaf miseensa gartee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahuudhaaf battalumaan asirratti baallamannee argamnee jirra. Meegaa gara obboleetii teenya achi dabra hawwi sanyii Jawaar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاويغا إسلام مانتوني دركي الآن نمني توكو أمنتي إسلامتي سينو هنقابو نمني توكو هوبتي قرتي برتي تنتالي سمو كل الرت وسوانا نمني يسو إسان دركي نتهو قبا فدي إساتين وان كان اتي أمني كيسي إساف رتو رقبا wanni si gaafachuu barbaadu namni amantii islaamaa tana qabadhu islaamee jedhee qawwee sitti qabee takkaa si dirqee islaamoo qabda jedhee si dirqee jira. Kuni fedhii kiyya amantii kana fedhii kootiin keessa galee itti amanee rabbiin tokkichootu jira itti amanee fedhii kiyyaan islaama kee jira malee namni natti mee namni na kadhatee namni na barsiisee osoo hin taane fedhii kiyyaa itti gammadee itti seenee jira. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد وان هدو نما gammachiisaati maaliif akkana jenna seete yoo arrantana namni si dirqee yoon islaamoyne takka sin ajjeesa takka wayin si godhe yoo jee namni sodaachise boor yoo sodaa san jalaa baatee bakka gartee nagiyaa dheexee amantii kana keessaa bahuutu nama mudataa jechuudha. Kanaafuu yoo keessi keetti amanee qalbiin tee islaamummaa jechuun duraan dursee keessi onnee teetii waan kana gartee fudhatuudha amanuudha arrabaanaatiis ragaa bahuudha hojiidhaanis mirkaneessuudha isintu waa sadiittidha onnee lapheete arraba hojii qaamaati kanaafuu mee wanni itti sakaasee jira islaamummaa tana qabachuudhaaf maaltu si gammachiise islaamummaarraa maaltu si hawwisiise maaltu islaamummaa tanatti fedhiin sitti argamtetu maali ta islaamummaarraa ati gartee akka malee feetu ta akka malee jaalattu. Ani jalqabuma kaasee qaatiin eegalee biyyattillee safara koollee ijoollee gwaaddanyaa hedduu qabu jedhee musliimaa amantaa musliimaa hedduun jira durumarraa kaasee. Haa ta'u malee garuu yeroo hundumaa keessa koo jira gammachuun hin qaba lapheen kun yeroo hundumaa achuma jira amantaa kana bira rabbii tokkichatu jira sanumatti amanuun immoo keessa keeyyamuyyuu gammachuu qaba jechuudha. Kanaaf akkan itti gammadee akkan itti amanu immoo yeroo hundumaa durarraa kaasee keessa keeyyawanna jiruu fi itti milkaa'ee jira jechuudha amma. ما شاء الله اللهم بارك وزيد هدو نتتولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا حديثة قرتي بريدة خيستين وقبا سنتي ارقم ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجأني الإسلام تهدم ما قبلها دي رسول صلى الله عليه وسلم قافتوكو نمني عمري جأمو رسول ربي نمني خون أكملي أمنتي إسلامتي دولاتوري نمني عمري جامخوني عمرو بن العاص قافتوكو فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قافتوكو قرتين نمني خوني إرقما ربي تدفي يا رسول ربي قلبي تيو تهتيتنا خيستي جاللتي فإن إسلام ما نت أرقمتي جرتي إسلامو فداتي duraan diina ture nama gartee amantii islaamaa kanarratti gartee roorrisaa ture jibbaa qabaataa ture booda rabbiin subhaanahu wa ta'ala qalbii isaa tana gartee amantii tana
fedhii jaalala amantii tana keessatti uumuudhaan rasuula rabbii dhufee yaa rasuula rabbii je'een ergamaa rabbiitiin rabbiin qalbii tiyya tana keessatti gartee islaamummaadhanatti mul'isee jira. Kanaafuu je'een faqultu absit yamiinaka fala ubaayi'ak. Harkee mirgaa kee kana naabanii je'een ergamaa rabbiitiin. Ergamaa rabbiitiin akkas yoo jedhuun maaliif rasuulli rabbii jalaa dide maaliifii je'een bar wanni harka kee kana naabal isiisin je'uuf je'een amri kuni akka rabbiin cubbuu tiyya amma dura jibbaa fi akkasumatti gartee olola ani islaamummaa irratti oofaa ture rakkoon ani isinirratti geessisaa ture san akka araaram argadhuufiin baallama sii seenuudhaaf ulaagaa waan naaf araarama godhuu saniifin islaamuu jiraate akkana jennaan sa'amaa calimta je'een ati hin beekne hijeen anna al-islaama yahdimu maa qablah والحجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم. يا عمرو العاص هاتهم بين جين إسلام ما انتني وان إسلام ما دور هجتمي دبتمي وان أمنتي إسلام ما دور آتي هجتي دبتي بل استوجرات ربين سر أكهقهم بين جين والنسان دور دبرتهم دينو سر ربين حق جيني دقيقة تكلي ترون قمنو خنافو واني دلا أرى دبرتي غاري تاتوس ربي برسي جرتي يوهم تو تاتيس بويا أرى خنرى أكنا مغرتي هاتي أران تنسي دي سيتي يعني سوف ترجعين كيوم ولدتك أمك أكا هاتي تي أرى سي دي سيت كل ربي قول إيه سي ديبي سوف ديما أبديك من ربي الرّا ونقا أمنتي إسلاماتنا اتسينانين إسينتوني جتشم لما في سدي نصري إيسا كنتي عوين أستاذ هاوي جولة ميسنجران بيكا تبل بلا جولة تبل بلا ايوا ندي بيتني اي نيسن اتفاق واني بيكمو كابو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتي إسلام ما دور دلقمي هندنو ربنا ما إيسا جي رسول صلى الله عليه وسلم خنافوغا هاوي إسين إسلام ما ونتي سينانين توني غارة البهو دامتي الرب ما في أنيدان هجيدان مركنيسو قفا نجلا جتا إيغز بودا سكندي سنراغا ربين سبحانه وتعالى وبليتي تنيسو غريتين أبديك أبا إن شاء الله. أيوة. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أني رقام بهجتا أني رقام بها نين دقومسا نين بيخا جبرمان حقا خنجبرمو حقا قدتو الله تكو قفا أني رقام بها نين بيخا اتين أمنا نين رقومسا نبي محمد نبي ربي تهو إرجما بودا مهيته كرا مهيته إسا صلى الله عليه وسلم أكسما نبي عيسى إرجما ربي
nabiyyi rabbii nabiyyi rabbii gabricha rabbii gabricha rabbii tahuu ragaan baha ta'uu ragaan baha jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaabninis ni jirti jechuun hin dhugoomsa azaabni jechuun hin dhugoomsa azaabni qixaatni azaabninis ni jira rabbii bira jechuun hin dhugoomsa ni hin dhugoomsa بارك الله فيك يا ربي سرها جالتو ربي سبات سيها خنو سكندي تنرى جلق أبدي ركونت قمتشونت بلونت حالي آتي سيمودت غارين بلون ركون تيكون قدون هندنو مرمى نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جي قبار جرتي وبليتي هذا انتلا أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا هقنا أكا درباء قدتي مسين نبي محمد هندافو ماتي إسانيتي بقى ماتي مسينسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاته بقى ربين تنانسي فده بقى ربين سنجالته إسنتني نمني بربادي فوسونتان ربي تونا ما فده ربي تونا ما فخنا نمني ستي هاسوي فوسونتان أنين كنكي كيسي إسا ربي برا يوسف الأجيسي ملي waanamni tokkolleen waa nama fudhachiisuu miti baga gammadde amiin baga teenya taate baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala maatii keenya si godheen sin ja'a dhihaadhu gaakumaan sin je'e rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ati arraan tana akka nama haati guyyaa arraan tana isii deesseeti duba rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam namni shahaadaa qabatee gara amantii islaamaa seenee rabbi haqaan gabbaramaa tokko qofa gabbaruu jalqabe jaa cubbuun isaa diliin isaa wanni islaamummaa dura hojjetame osoollee dogoggoraan namallee ajjeeste islaamummaa duratti guyyaa arraan tanarraa jalqabee cubbuu fi dogoggoraa fi rakkoon sun hundinuu rabbiin sirraa haqee jira rabbirraa abdana islaamummaan tana qabdi بقى ربي سفلته ربي سبحانه وتعالى خيري تنا أبليان كن يهندا في اللي هاجالة جنة وانجت يوك أباتي دهادو هاويتين هدو غلطوما باية غمدين جرا هدو نفتلتوما يتشو بربادا daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti isinillee baga gammaddan obboleettiin teenya tun dirqama namni muslimaa jiheen walirraa qabu nurraa qabdi jiraattus addunyaa tanarratti rakkattus gammaddus waa hunda keessatti isii waliin qoodannee fudhachuun dirqama kaleessaas obbolummaa oromummaa nurraa qabdi obbolummaa nafaa nurraa qabdi obbolummaa lafaa nurraa qabdi obbolummaa lafee nurraa qabdi arrammoo obbolummaa guutuu hundaaftuu nurraa qabdi obbolummaa lammummaa nurraa qabdi obbolummaa islaamummaa nurraa qabdi obbolummaa namummaa nurraa qabdi obbolummaa oromummaa illee nurraa qabdi gara hundaanuu obboleettii teenya gar tokkoon illee hir'ina tokkollee kan qabne guuttattee jirti obboleettiin teenya warri keessattuu naannawa isii jirtan waan gaa obboleessi tokko obboleessarraa qabu obboleettiin obboleessarraa qabu akka waan namni tokko gartee haala itti wal simatu bifa bareedaan simattanii maxxanfattanii obboleettii teessan ifitti dhiheessitanii waan gartee kabajaa isittillee ulfinaa fi guddina hamilee isiitillee cimsu akka gootan abdiin qaba nutilleen gara keenyaan warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan hamilee isii baga gammadde jechuudhaan akka nuuf eedan hawwiitoo wanniin siidhaamutu jira dubaas keessatti. Kaleessa gaafa biyyateetiif lafateetiif saba keetiif qabsaawaa turtee
gootittii teenya, hayyittii teenya, jabduu teenya je'ee gariin si faarsuu ture yoo yaadattee jiraatte. Yaa sirriidhaan. Arra islaamoyitee jirti jechuu yoo dhagee haasidni namni waanyu namni badaan namaa kakaleessa hayyuu sin jedhu arraan tana gartee wallaaltu sin jechuu mala. Kakaleessa gartee gootittii teenya sin jedhu arraan tana gartee lugna sin jechuu mala. Kakaleessa jabaadha sin jedhu arraan tana laaftuudha sin jechuu mala. Kuni hamilee sin cabsin. Kuni nama hedduutu sudura islaame. Nama hedduutu gaafa inni islaamummaa hin qabatin dura jeyna ja'aniin, hayyuu ja'aniin, beekaa ja'aniin, maal arjaa ja'aniin. Gaafa inni shahaadaa qabatee islaamummatti seene maqaa san hunda isa xureessuudhaaf. Tuni gartee namni kun kaleessa hayyuu ta'e kun kijibaadha ja'anii kijiba irratti oofan. Arraan tana takka dhiirsaaf jecha gartee gurbaa tokko jaalatteeti shahaadaa qabattee ja'anii olallee hedduun sirratti banamuuf deemu. Rabbiin olala sanirra sirraa qabu yoo banamellee kuni si duratti ummata hedduuratti baname. Dubartiin islaamaa zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam Xalhaan ni yaadattan. Xalhaa jaaniin Ummu Sulaym dhufeeti inni kun nama amantii islaamaa qabaachaan turre. Sitti akkana heerumtuun barbaada si fuudhuun barbaada jeen. Jannaan maal jetteen ani gartee amantiin koo islaama sitti heerumuu hin danda'u jetteen. Maal jee beektaa? Yoo ati islaama taatee shahaadaa qabatte mahariin keenya inumaa islaamummaa sani gartee. Namtichi gartee sahaabaan Xalhaa jedhamu suni shahaadaa qabatee isiis jaalatee amantii islaamaatis jaalatee islaamawee isillee mahriin guyyaa sanii ka isiin godhatte akramu mahriin jangarte irra caalaan irra guddaan irra arjummaan irra qabeenyi guddaan mahriin guyyaa sanii islaamummaa isaati jedhanii warri gartee seenaa barreessu akkasitti dubbatanii osoo arraan tana nama tokko jaalattee islaamoyte ulfina ni faarfama malee cubbuudhaa miti. Waan rabbii biratti sadarkaa sii kennu malee xiqqeenyaa miti. Osoo arraan tana ati islaamummaa qabaachuu baatte kiristaana taateetu nama tokko hagartee islaamaa tokko walitti illee heerumuu dandeessa. Garuu ati islaamummaa fakkeenyaaf hin baana islaamummaa tana heerumatti illee osoo hin barbaadin haajaa heerumatti osoo hin ta'in qulqulluma ani rabbumaafin islaamoo jettee islaamummaa filattee qabachuun kee kun nama boonsa hatta namni biraatilleen yoo fakkeenyaaf arraan tana obboleetiin teenyatuun nama tokko jaalattuuf jecha shahaadaa qabatte yoo jaan wallaahi ulfina kabajaateeti waan ittiin rabbii biratti faarfamtu malee waan xiqqeenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu baga gammadde dubartiin kaleessaas islaamummaa keessatti bakka guddaa ol aanaa qabdi. Namni dura arraan tana amantii anaa fi ati arraan tana qabannee irraa wal dubbachaa jiru tan namni dura ergamaa nabi Muhammad booda alayhi salaatu wassalaam dubartiidha namni shahaadaa qabate. Khadiijaa jedhaniin radiyallahu anha haadha mumintoota rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam namni ergamaa rabbii tahuu dura dhugoomse nabiyyi rabbii namni ifitti qabe ati ergamaa rabbiiti jee isatti amane dubartiidha duba. Dubartiin Khadiijaan jedhamtu suni rasuula rabbii amantii islaamaa irraa qabattee bultii rasuulaatillee jaartee amantii islaamaa tanallee waliin jaarte duba. Rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam arraan tana harka isaan irratti nama lakkoosan qabneetu islaame. Khadiijaa radiyallahu anhaa isii harkatti nama lakkoosaa gana ani siin jennetu islaame jechuudha. Dubartiin qooda guddaa qabdi. Akka yeroo garii dubartiin amantii islaamaa keessatti cunqurfamtuudha jedhanii dubartiin akkana jedhanii dubartiin hayyuun qaruuteen amantiin islaamaa hadiisa gurguddaa nuti arraan tana hawaasa barsiisnu bakki irraa waraabame maddi isaa dubartii rasuula rabbiin sallallahu alayhi wasallam bultii qabaachaa Aishaan hayyuu qaruutee barsiistuu guddoo amantii islaamaa jechuudhaan beekamti. Kanaafu dubartiin haadha manaati, haadha ilma namaati. Dubartiin intala, dubartiin haadha manaati, intala haboodha.
namni dubartiin jabeessite bakka hedduutti jabaadha duba. Jeeni ati gartu kuni yoo inni gartee mana keessatti isin jeena goote malee alatti luinaa beeku.